kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Amsaar baganagayaan gara Amsaaritti dhuftan jechaat har'aan kana special course video editing kan jedhu application CapCut irratti qabadhee isinii dhufee jira. Application CapCut by the way hedduu baay'ee guddaadha. Isa kanaan wal qabatee yeroo darbe baay'ee barnoota hedduu hojjedhee garuu har'a waan sadii irratti qabadhee isinii dhufee jira. Innis news transition fi akkasumas cave farming fi akkasumas maskii akkamitti akka fayyadamu qabadhee isinii video editing yeroo hojjennu application CapCut fayyadamuun keenya ni yaadatama. Isa kanaan wal qabatee application kun mobile harkaa irratti salphaatti ni fayyadamna akkasumas desktop irrattis ni fayyadama. Android kan hojjechaa jiru. Kana wal qabatee wantoota sadii arra kana irratti barnoota isaa special video editing title jedhuun qabadhee isinii dhufee jira. Inni jalqaba news transition dha. Inni kun ammoo maskii dha. Inni gadafe kun ammoo cave farming isa jedhamu isa kanarratti kutaa kanarratti akkamitti akka hojjechuu ni dandeenyu video kana keessatti sirriitti waliin ilaallaa jechuudha. Kanaan wal qabatee CapCutin application baay'ee gaarii video editing keessatti gahee olaanaa qabudha. Especially warroota Android phone qabatanii achirratti editing hojjetanii fi baay'ee fayyada jechuudha. Kanaan wal qabateeti arra title sadan kanarratti gadi fageenyaaf ibsa bal'aa waliin qabadhee isinii dhufee jira waan ta'eef faana buutanii akka hordoftan. Maamiltoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nutti dabalama jechaati. Kutaa kanatti aanee jiru sirriitti ka hordoftan yoo ta'e gadi fageenyaan maskii cave farming fi akkasumas news transition akkamitti CapCut irratti hojjechuu akka dandeenyu ibsa isaa gadi bal'aa waliin qabadhee isinii dhufee. CapCutin application baay'ee bal'aa fi akkasumas video editing keessatti gahee olaanaa qabudha. Inni kun Adobe Pro fi akkasumas isaan kaawwan irra hedduu filatamaadha. Sababni isaas watermark isaa salphamatti delete gochuu waan dandeenyuuf jechuudha. Isaan kaawwan garuu ni bina. Kanaafuu gara gochaatti gara CapCutitti seenne sana booddee waan lama isin agarsiisa jedheen jira. Fakkeenyaaf video Amsaar kana gara keessatti galcheen jira. Erga isa galcheen booddee as gad dhufuudhaan jala kanatti akkamitti jala kanarra erga introon kun darbee barreeffamni bifa miidiyaadhaan jala kana deemuu danda'a kan jedhu irratti isin agarsiisa jedhee bifa sanaan dhufee jechuudha. Kanaaf jala kanatti gadi dhufuudhaan iddoo kanatti kan isin argitan yeroo inni dubbatutti jala kanarra barreeffamni deemu ni jira jechuudha. Prevention of unwanted AdSense kan jedhu kana ni argita. Akkamitti akka barreeffama kana galchinu isin agarsiisaa jechuudha. Kanaaf video kana erga as geessanii booddee fakkeenyaaf isa kana intro kana irraa hakutu intro kana split erga godhee ka'ee booda isa cut godheen jira. Barreeffama asitti text kan jedhu ni tuqa. Text kan jedhu erga tuqee booddee gara kanatti dhufuudhaan text add kan jedhu tuquudhaan text ni galchaa jechuudha. Sana booda text kanarratti welcome to my official YouTube channel kan jedhu barreeffama asitti galcheen jira. Barreeffama kana erga galcheen booddee barreeffama isin asitti argitan kan akkamitti jala kana deemuu akka danda'u gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffamichi asitti ni fudhadha. Sana booda barreeffamni ani fayyadamaa isa kana elegantidha. Isa barreeffamni koo ani fayyadamaa isa kana jechuudha. Welcome to my official YouTube channel jedha. Iddoo barreeffamichi irraa ka'e irraa jalqabeeti hanga asitti kan deemu erga akkas godhee booda as dhufuudhaan gidduu kanatti iddoo kana ni tuqaa jechuudha. Iddoo kam tuqaa? Iddoo kanatti mallattoo kaarsariin irra deemu kana ni tuqaa jechuudha. Mallattoo kaarsariin irra deemu iddoo kana ni tuqaa jechuudha. Iddoo kana tuquudhaan erga sanii iddoo kana ni tuqaa isa irra tuqeen jira. Gara gadii kanatti mallattoo diimaa kana naaf hin godhaa jechuudha. Sana booddee erga akkas godheen booddee isa kana barreeffamicha fuudhee gara kanatti geessuudhaan iddoo kana geessee erga sana booda garanatti dhiibuun yaalaa jechuudha. Garanatti dhiibuun yaala. Sana booda iddoo kana gara dhumaa kan dhufuudhaan gara dhumaa kan erga dhufeen booddee gidduu kanatti maalan godha? Iddoo kana dhufee iddoo kanatti ammas isuma sana irra deebi'eetan tuqaa jechuudha.
iddoo kana erga tuqeen booda isa kana tuqe ammas isa kana irra deebi'eetan tuqaa jechuudha. Sana booda barreeffamicha koo isa akkas godhe sana qabachuudhaan suutaan gara kanatti harkisaa deemaa jechuudha. Gara kanatti harkisaa deemaa jechuudha. Isa kana harkisaatuma suuta jedheen harkisaa deema. Erga as ga'ee booda isa kana garanatti fuudhuudhaan sana booddee iddoo kana dhufuudhaan maalan godha barreeffamicha istaayilii isaa jala kanatti nin jijjiiradha. Baakgiraawundii isaa ittiin godha. Fakkeenyaaf baakgiraawundii isaa yeeloo gochuu danda'a. Yoo ta'uu baates garuu asii filachuudhaan barreeffama ofii barbaadu itti galchuu ni danda'a jechuudha. Barreeffama ofii barbaadu asitti itti galchuu ni danda'a. Kanaaf isa kana yoo argitan amma sirbisiisee haa ilaalu ka. Isa kana yoo argitan bifa kanaan deemaa jechuudha. Miidiyaan hedduun isa kana fayyadamuudhaan barreeffamichi gara duubaatti akka yaa'u taasisuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf viidiyoon gubbaadhaan ni haasa'a. Inni kun ammoo bifa kanaan kan deemu ta'a. Bifa kanaan kan hojjetamu ta'a jechuudha. Inni lammaffaan maaskiidha. Maaskiin akkamitti akka hojjetamu isin agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf overlay godhee haa isin agarsiisu. Viidiyoo tokko asirraa kaasee overlay nin godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo gabaabaa tokko asii fuudhee iddoo kanaa fuudhee asirratti overlay godhee kan galchu yoo ta'e sana booddee viidiyichi gara keessaatti akka xiqqaatee naaf galu gochuudhaan gidduu kanatti nin agarsiisaa jechuudha. Sana booda isa kana maal gochuu barbaachisaa? Isa kana erga keessaa baatanii booddee isa kana irra dhuftanii tuquudhaan gara keessaatti ni seentu jechuudha. Adjust bakka jedhu deemuudhaan transform bakka jedhu kana erga tuqxanii booda advanced optioniin positionii irra jiru jechuudha. Transitionii isaati waan ta'eef inni kun positionii kanatti siqsuun ni danda'ama. Zoom gochuun ni danda'ama jechuudha. Zoom gochuun ni danda'ama, xiqqeessuun ni danda'ama. Zoom gochuun ni danda'ama, xiqqeessuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana saayitii kanarratti akkas xiqqeessuu, zoom gochuu, akkas gochuu ni danda'a jechuudha. Positionii isaa asitti sirreessuu ni danda'a. Gara dalgaatti, gara keessaatti gochuu, gara gadii, gara oliitti gochuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf xiqqoo akkas godhee isa kana beezik irra keessanii yoo ilaaltan bifa kana ta'a jechuudha. Adjustmentii isaa resetis gochuu barbaadan isa kana gochuu ni dandeessu. Yoo ta'uu baannaan immoo iddoodhaatti deebisa. Beezik kan jedhu irra keessanii sana booddee iddoo kanatti kan isin argitan isa sanaa jechuudha. Akkamitti akka viidiyoo yeroo waraabdan gara gooniitti wantoota ibsuuf fayyadamtan kan isin agarsiisu jechuudha. Inni kun advance rotate gochuun ni danda'ama. Asitti rotate kan ta'u asitti rotate gochuun ni danda'ama. Advanced option keessa garuu rotate gochuunis asumattuu ni danda'ama. Asumatti rotate gochuun ni danda'ama. Yookaan ammoo zoom gochuun ni danda'ama. Zoom yookaan xiqqeessuu guddisuun ni danda'ama. Positionii isaa gara cinaatti gara keessaatti fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Rotationii isaa sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Sirreessuun ni danda'ama. Kanaaf isa kana erga xumurree booda gara duubaatti ba'uudhaan as keessatti maaskii maal akka ta'e isin agarsiisu. Fakkeenyaaf gara kanatti dhufuudhaan maaskii kan jedhu irra tuquudhaan yeroo tokko ni seenna. Viidiyicha asii ol agarsiisuu ni dandeenya. Akkas iddoo kana gadi yookaan ol taa'uu ni qaba. Yoo ta'uu baate immoo geengoo qofa goone agarsiisuu ni dandeenya jechuudha. Bifa kanaan iskiriinicha irratti salphamatti gara olii gara gadii gochuudhaan ilaaluun ni dandeenya. Sana qofaa miti. Isa kanas iddoo ta'e tokko fakkeenyaaf isa kana ilaaltan gidduu kana waan tuqe asirratti iddoo isin barbaadan hunda irratti arguun ni danda'ama. Fakkeenya isa kana jalqabuma irratti iddoo kana jirtu. Sana booda maaskii bira deemuudhaan maask kan jedhu erga tuqxanii booddee maask isa jedhu tuquudhaan viidiyoo kana keessaa kutaa barbaadan qofa ilaaluu ni dandeessu. Yookaan mulu yookaan immoo kutaa xiqqaa tokko ilaaluun ni danda'ama. Inni kun ammoo geengoo ta'e akka nutti mul'atu yoo barbaanne geengoo ta'e
akka nutti mul'atu yoo barbaanne kutaa ofii barbaannu qofa keessaa filannee aadi gochuun ilaaluun ni dandeenya. Inni kun ammoo kutaa kutaatti qoonnee ilaaluuf kan nu gargaarudha. Sana ta'uu baannaan garuu gara duubaatti deebi'uudhaan iddoo kanatti bifa kanaan galchuun ni danda'ama jechuudha. Ilaala garuma ani itti maaskii godhe sana deema yoo ta'u baate ammoo bal'isuu dhiphisuunis ni danda'ama jechuudha. Inni kun CapCut irratti kan hojjetamu ta'e asitti ammoo bifa kanaan ilaaluun ni dandeessu jechuudha. Bifa kanaan ilaaluu ni dandeessu. Bifti isin itti filattan hundinuu asirratti ni hojjeta. Invert gochuu ni dandeessu. Cinaa tokko qofatti deebisanii cinaa hin barbaanne irraa kutuu fakkeenya isa kana irraa hambisuu akkasitti ilaalu yoo ta'u baate ammoo gara kanatti baasuudhaan akkasitti ilaalu ni dandeessu jechuudha. Invert gochaa ilaaluunis ni danda'ama. Inni kun maaskii keessatti kan hojjetamudha. Kanaaf CapCutiin waan inni hojjetu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana jala kanatti barreeffamichi akkas deemu gochuun ni danda'ama. Maaskii gochuun ni danda'ama. Wantoota kanneen haala salphaadhaan itti fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Inni kun kan ta'uu danda'u viidiyoon tokko edit yeroo gootan wantoota kanaan beekuu qabdan. Inni kun ammoo filteroonni jiru. Filteroota qofa osoo hin taane opacity kan jedhutu jira. Opacity inni jedhu kun isa kana gurraachisuun hunda dhabamsiisuu deebisanii brightness isaa dabalu akkasitti kana fayyadamuun editingii isaa hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf akkas gurraachisuun ni danda'ama. Akkasitti bannee hunda isaa ilaaluun ni danda'ama jechuudha. CapCut irratti wanni hin hojjetamne hin jiru. Inni kun ammoo auto frame ratio dha. Ratioon isaa kana durumattu isa kana normal irra jira. Viidiyoo kana gochuu ni danda'ama. Isa kana gochuu ni danda'ama. Isa kana gochuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf inni kun kana ta'uu danda'a. YouTube channelidhaaf isa kana kun TikTokidha. Inni kun auto framing isa jedhan sanii jechuudha. Kanaaf by the way asirratti wanni isin beekuu qabdan CapCut irratti CapCutiin gosa lamatu jira. CapCutiin tokko kan Android qofaaf fayyadu yoo ta'u inni kun garuu kan desktopidhaaf fayyadu jechuudha. Kan desktopidhaaf fayyadu jechuudha. Kanaaf miidiyaa kamiyyuu oduu isaatiif intro garagaraa wantoota adda addaa asirratti hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti hin danda'ama. Kanaaf as keessatti wanni hin hojjetamne tokkollee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf effektoota garagaraa asirraa itti gochuun ni danda'ama. Effekticha barbaadan kamiiniyyuu taanaan asitti fudhattanii ittiin hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana haala kanaan edit gootanii kan xumurtan yoo ta'e CapCut irratti wantoota baay'ee arguu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenya inni kun amma isa xumuree bahee jira. Isa kana barreeffama anjala galchetu jira. Barreeffama teekist yoo jedha asitti ni argadha. Isa cancel godhe asii ammoo enter gochuu ni danda'a jechuudha. Isa barbaadu fidee maal gochuu ni danda'a? Enter gochuu ni danda'a jechuudha. Enter isa godhe kana irratti wanta baay'ee hojjechuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf teekstoota garagaraa aadi gochuun ni danda'ama jechuudha. Teekstoota garagaraa aadi gochuun ni danda'ama. Isa qofa osoo hin taane like mallattoo jettu yoo kan galchinu taate isee kana finnee as keessatti galchuu ni dandeenya jechuudha. Isee kana as keessatti galchuudhaan animationiis itti dabaluun ni danda'ama. Animationii barbaadan kamiyyuu as keessaa itti dabaluun ni danda'ama jechuudha. CapCut keessatti wanni hin hojjetamne tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf jecha yoo barbaadan jala kana filattanii kan barbaadan itti galchuudhaan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Barreeffama barbaadan asitti jijjiiru isa kana gochuun kan feetaniin edit gochuun ni danda'ama. Yoo hin taane immoo maqaa chaanala keessanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Maqaa chaanala keessanii asitti galchuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf anamma maqaa chaanala kiyyaa fayyadameen jira. Yoo barbaadan jala kanatti akkas gootanii bifa kanaanis itti galuu ni danda'a. Barreeffamichi bifa kanaan itti galuu ni danda'a jechuudha. Inni asirratti wanni isin ittiin hin hojjenne tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf sana ta'uu baannaan garuu isa kana gochuun hin danda'ama. Isa kana gochuun hin danda'ama.
isa kanas gochuu ni danda'ama. Inni kun trendii adda addaa fayyadamuu kan jedhu sanii. Trendii adda addaa fayyadamuu fi moobaayila harkaa keessan qofa irratti kana hojjechuun hin danda'ama jechuudha. By the way, kana yoo hojjettan bifa kanaan galchuun ni danda'ama. Jaluma kanaa tuttuqaati hedduu isaa bifa kanaan galchitanii as jalaa garuu wanni isin argattan waa hedduutu jira. Isa kana bifa kanaan galchuun itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Ni dandeessu. Taayitiliin jira. Even if outroonis jira jechuudha. Outroonis jira. Isa kana fakkeenyaa fi isa kana yoo argitan ilaalame. Isa kana asitti ilaaluu ni dandeessu. Isa kana callaa achi dheeressuudhaan keessa kanatti isa kana istiidiyoo kana hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Istiidiyoo kana ilaalame. Istiidiyoo kana akka waatama inni jijjiiraa deemuun isinis jijjiiraa deemaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan yoo hojjettan taate salphumatti maal gochuu dandeessu? Video editing experience keessan improve gochuu ni dandeessu jechuudha. CapCutiin waan inni hin hojjenne hin jiru. Kanaaf jecha yoo isin barbaachisa ta'e as keessaas waan hedduu fudhachuudhaan agarsiisuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenya isa kana bifa kanaan agarsiisuun ittiin hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenya kanneen hedduu isinii kaasee jira. Inni guddaan garuu keyframing akkasumas maaskii fi news transition kan jedhu isin agarsiisuuf kan dhufe ta'a. Viidiyoon keenya yookaan barnoonni keenya kanarraa isuma kanaan wal qabata. Barnoota biraatiin hanga walitti deemutti nagaaf jaalalaan naa turaa kan isiniin jedhu.